السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تخينيا ديهنيا كنا غرغارة ملتها ديمني والجهي تكتشتا سنتور والجهي سن الراسو ديم الجرو بوتا إياسون لجياسون التهيدامي غارة ملتها غراوة يجورا غراوة دقودام بوتا التهيدامي سن دعوة نتور مالك فكاتو يجورا إيافنو سغندا خيني خي إيافنو خي ستي وان إيافن الرا وهي إياسو خناس مي لقي فداسين جنة هردفا لالا نوجين سنس داورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تخيلنا أرانتنا بكجرتون مقالة غراوة جرة غارة ملتا يجورا غارة ملتا خانا خيسة تاريخ جايوات الكوجرة لج إياسو تاريخ لج إياسو نما جانين مجا إثيوبيا إيرو غبابا داف بولشي توري مجا خون انتلا مللكي توتو إسادهي انتلت مللك إساديسي مللك وان إلمون قمنف جاتشورا يرو سان كيساتي لجيواسون أكا عنقو قواتو مجا إسادي دوبا حيلا سلاسين يرو غباب دودا فيني عنقو قواتو سان كيساتي دولار رتاسي سودان بوتا همتو بوتا كانت هورين سيتيس هماتو في غمانان قري دا بوتا تانا في دي أسيتي هيد إيجانيتي تاريخ نساني هيرو ادو كتاب الرب برچاتوري عربا كسان رف نيجر بوتا انتي دا ميچور مي بوتا انتي دا متان وجر اللاتي نوجي دا ودا سننجان موران تونغا بكال ياسو انتي دا مساني قبين دوا في يافنو دا الرخناسي يافتي جرتي بكسرين بكتيتي asii wulii diina gatee kan duratti Iyyaasu. Amma diinni yeroo san eegan Xaaliyaanii fi jaarraadha irraa eegan. Xaaliyaanis baasuudhaaf yaalii godhe Iyyaasu. Jaarraanis baasuudhaaf yaalii godhe. Yeroo san Xaaliyaanii fi jaarraa irraa eegan. Ammoo Iyyaasuun bara 19 takka qabamu. Bara 19 takka qabamu ta'a. Hanga 25 fichee ture. 25 irraa hanga 27 konyaa kana dhufuun mana dajjaash goobanaa ture jechuudha. Tulluu gubbaa bakka majal'aaba godhan kan achi ture waggaa tokkoof. Amma tokkoffaan Iyyaasu kalamadaa fi tawaarii tasammaa bunee kajaamu. Sadaffaan Teediroos Iyyaasuuti. Mucaa maal fakkaatu as keessatti geessan jechuudha. Innaa maali amma yeroo san Iyyaasuun bakka amantii kanaan wal qabatee amantiin musliimaa tuni babal'achuu qabdi. Bakka jirrutti masgiida ijaaruu qabna jedha. Guyyaa ayyaana masqalaa kana kabajuu dhabuun waraana bittinneef bakka sadiitti jechuudha. Ammas Ingilish Xaaliyaan uummanni biyya alaa hogii dhufe bada dudulloota jee waan tuffatuuf Haayile Sillaaseen danaa daraachuu jaaf gajjaaf kun nama kabajaa kun nama kabajuu bakka sanatti so'atu jiru jechuudha. Re'ees hogii qalu bismillaan hin jiru. Itoophiyaatti fidam jeeqan walqixxummaa. Dimokiraasii kafideessa. Amantii hundi walqixaa tuffatamuu qabu jaa Iyyaasuun. Mirgi namaa dhala namaa hundi walqixaa jaa. Innaa kanumaafuu inni bakki kuni bakka xiitii qaamu. Bakki sunis bakka xiitii qaamu. Asii wulii eessa waraanni yeroo sanii nama 250 fatno Iyyaasuu eegu jechuudha. As keessa wanni kaa'uu barbaachisuuf wanta la giraamaan ka'aniiti yeroo san jaarraa irraa eegan Xaaliyaan irraa eegan maali isaan kun baasuudhaaf shakaru jiran. Maali bakka amantii tana wal qabatee inni kun nu ba'u qabaa jechuudha laafi akkasitti barbaada jechuudha diinillee. Isa baasu. Kun bakkuma xiitii kan. Gala ilu. Gana seenaan inuu yoomiin wanta gana. Lakkii gana. Hot. لا ولي بيجا هو تاينوم قرتني مجانا صوت هذا سدوان نيبر ايه هذا سدوان نيبر ها أما خلاص ميشا أما ميشا تقول جرا
kan gaafa Iyyaasu gaafa Iyyaasuudha akkana ta'a laa meeshaa ammayyaa hunda ni qabna kuni laa algaa kunoo qawwee dullaa ta isa jeeftee tana laa sheeka kunoo ta dachee keessa baafne tana laa tana kaafadda tunammaa meeshaa gartee gaafa san awwaalan yeroo san awwaalan chikoosii fi minishir amma nuti maal jennaan wajjikra jennaan wajjikra kanaanii isa jeesan kanaan isa jeesan eessatti awwaalan dachee keessatti awwaalan bakkatti gama olii sanii isin garsiisa bakkatti awwaalan achi keessaa hin baate qawwee yeroo sanii ni bulfaan tunis qawwee takka wajjikra kuni meeshaa aadaa keenyaati kun kaasa kun wantammaa wisaasa haraataa kun buchuma suni bure tunammoo ciicoon tana la ciicoo sun bure tuni boorsa maali boraati mataa jala kaata tanama zamana kana dhufte moo durri kuni zabanaay kammaati kammayyaati hawaasa keenyaati jechuudha kan rabbi uume kaman guddoo keenyaati na kan suni kan salaalee gartee ugii huccuudhaan salaaleen huccuutti dhoytu uno meeshaan aadaalleen ta addaani jira ni kwallo ishi ni kwallo fami amma asiin qoy ni kwallo faatiin de alli cufaa alli banaami kuno sheekha gaalaa kuno dalla sujuuda kanalla laalamma dallayni tokkoffaa kana ji halammaffaa kana amma dalla kana wanni lama godhanii maal seetan manni kuni laalamma manni kuni haqaan isinitti hima mana mootii jedhaniiti kan jaaran yeruma sanuu mana mootii isin ijaarra mootii oromooti amantii muslimaa kana babal'isuuf yaalii godhu akkam gooneeti mana mootii kana jaarraa jedhaniiti wal mari'atan damiinnan garaaddan warri abbootii lafaa jechuu abbaan naajimmaati fi dajjaajmaa goobanaati xilaa'uun mogos isaan kun gorsoota Haayile Sillaasee biyya kamtu ammoo kadheena dheeysuuf walda maaraam kajam Iyyaasuu kadhiyaatu malee kun ittiin dhiyaatu haa ta'u malee immoo mana mootii isin ijaarra mootii oromooti akkam gooneen mana jaarraa yeroo san qaroomni jiru biyya keessa kara'ee lama qabu takka kenna hagaala lama qabu tokko kenna jiboota lama qabu tokko hilmaannaa ummataate kana kajaar haala sanitti mootiin keenya kan nuu dhufu jennii gabareen maali zoonii irraa walitti qaba wuli horii ammoo oggii jaaranii xumuranii irraa fixan Iyyaasuun akkatti harka walii hidhamee dhufu haboo oggii akka mootiin keenya walii hidhamee dhufaa amantii muslimaa kana babal'isuuf deemu aboo innummaan kun ba'u malee jedhaniiti walii biitti diina taatu haala sanitti Haayile Sillaaseen Addis Ababa galee jedheefa Addis Ababatti eegas booda Iyyaasuun oggii bara 1928tti as keessaa baasan sababa xaaliyaan Addis Ababaa seene baasaniiti ajjeesan osoo ajjeesuu baatanii silaa biitittuun silaa bilisoomteefi akkuma inni jeetti ammallee nafne maskiinni bakka jirutti
babal'achaa jira jechuudha. Dallaa kana yeroo ijaaramee waan isin amma nuuf amma dallaa kana yeroo ijaaran maali uummata sobanii ijaaran jechuudha. Uummata sobaniiti gaala jiboota reedha kana walitti qabuudhaan sobaanii uummatni ijaaruu eegale. Maali wanti eenyu haayilama goggoge eenyu abbaan Naajimmaa kun gabbayeeti marxotti maallaqa caalaa naqateeti facaasaaf abbuma humnaaf fudhata gaafata. Facaasaaf ijaan ni facaasaniif himi abbuma humnaaf fudhatu. Maali si godha duuba jaani humna hin qabne haala sanitti duuba yeroo san gabrummaan guddoo gabrummaan gartee gaxaana yeroo san jirtu jechuu barbaadeet. Innaa maali arra namuu qaroomee waan jiruuf alhamdulillah jennaa tanallee rabbi galanni haa ga'u. Innaa fitawaarii tasammaa buneetii fi teediroos iyyaasoo kun wajjin hidhaman wajjin as keessatti hidhama. Yeroo fitawaariin kun barreessaa isaati mucaa teediroos kun mucaa xiqqishaa burtukaana fakkaatu kan masgiida deddeebi'ee salaatu as keessaa baasanii ajjeesan. Ajjeesiisa Haayile Sillaasee. Haala sanitti akka ifdireetii gaafa du'u ati immoo biyyaaf jecha takkaa silxaanaaf jecha kan ajjeeftu taate silxaana dhiigaan bitadhu jeen. Ana immoo aananiin bita jeen biyya Itoophiyaa jeen. Haala sanitti osoo jeesuu baadhee jeejan Haayile Sillaasee. Ajii. Hoottaa soota. Amma mannaafashaa seenuu jira beekaa gaaf mannaafashaa isaa. Mannaafashaa isaa seenuu jira. Kunoo sheekha gaalaal mee rabbi sodaadhu kanaan hidhamala. Ilmoon namaa kuni kanaan hidhamala gaafata. Laa kunoo dachii keessaa baaftee laa gaasheeka bineensa kan laa kanaan hidhamala gabrummaan bara gabrummaa ajaa'ibaa laa isa kanaan hidhameeti ilmi namaa kanaan hidhamee naannawa laa kanaan hidhamee miila hidhamee laa kan amma barbaachisaa laa isa kan rabbii jaa abbaan fedhe laa abbaan bar laa kanaan laal kanaan hidhameeti mee ilmi namaa kun kanaan hidhameeti wulii naannaa mooraa keessa yoo kana kan dadhabu taate amma wulii akkanatti harka maratee dhaabbata hadaraa biddeenaa janiini biddeenaan kadhatan yoo biddeena fudhate guyyaa guutuu ni oola yookiin bada gabritti ijee yoo ijetti baase dafaatiin maas mana dachii jala mana qillee lukkuu soogidda waan akka aannaniitiin ijaaramee jira kabira gana dhayina suninuu mana azaabaa fakkaata mana azaabni keessatti wanta ta'e naa maali ilmi namaa kanaan hidhamaa jechuudha miila hidhamee oggii naannoo karaa bakkuma takkatti guutuu bakkuma takkatti kaan shorriisaa deeman mooraa keessa kan dallayni isaa dallayni kuni wanta ta'e kana harkisaa deema la la abbaan fedhen kaasu barkan abbaan fedhen kaasu innaa kana fakkaataa dhiifama kuni mana maalii jette kun kuni mannaa fashaasaati wat soota soota laal amma gaa bakki tun bakka ibiddaa ture gamma bakka ibiddaati la amma bakka ibiddaati xiqqishoo hulka qabdi bakka tanarra taa'eeti amma gurbaan kun bakka tanarra taa'eeti ibiddoo eeffata gaashee kala haa ta'u malee immoo gama duubaati barbanni gama duubaati gabrichi gama duubaa jira inni as taa'ee oowwa qofaa gamana dhufa la oowwa
oowwaa gamana dhufaa amma kun mana aaraati laa aarii kana keessa ol dabre waliin qunna mana aaraan gizee qorraa hamlee fi naasee jechuudha. Kun shaklaadha akkuma jirutti hedduu wanti gadi hin seene. Amma oowwa qofaa gamana dhufa malee ibiddi kan shidamu gama duubaati. Inni iyyaasuun keenya asirra taa'ee ibidda ho'ifata. Kursii durii matan tanarra taa'ee ibidda ho'ifata jechuudha. Asii dabree bishaan qaba. Asii dabree immoo ulii akkam godha iyyuu hammaate kun immoo mana qaamatti dhiqatu dheeraan kun mana qaamatti dhiqatu mana dhaabbataan itti hidhamu jechuudha. Dhaabbataan achitti hidhamaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 5 takka hidhama. Tuntaanee kursii irra taa'u. Tuni kan kursii irra taa'u. Kursii tanarra taa'eeti ni afarsaaf. Iyyaasuun ammoo asirra taa'eeti gabricha Haile Sillaasee naan bobeessitu jaan yaa gooftaa kiyyaaniin bobeessaa jecha ifirraa laalaati. Hooyi qixa wayii takka sodaatanii bal. Mootiidha. Kursii kana matuma isaatti irra taa'amu. Nama biraa cinaan ta'a. Matuma ofiitti irra ta'a. Mataa isaatti irra ta'a. Ammas guddaadha. Ijjisaa ija loonii geessifa. Kursii kana matuma isaatti guddaa mire. Matuma isaa guutu. Lamani fuutii bara kursiin jiru. Nam lamani fuutu. Akkasii wanta hin jiru. Kun immoo mana qaamaati jenna. Mana qaamatti dhiqatan. Qaamatti dhiqatu Iyyaasuun. Guddaadha moo? Shaaworii hundaa gubbaa fayyadamu. Bishaan kutatanii itti dhiqatan. Amma laa sheeka koommagaa yeroo san roottoo guddoo jira. Gaashireetu guure amma fuudhe amma fuula dura jira fidaa jechuu jira bara aadaa fi turizimii tanaa akka hin qabne malee amma meeshaa akkuma jirutti gaashiree uummata gaashiree hamma dura santu guure amma ala jira roottoon sun roottoo qaamatti dhiqatan haa ta'u malee immoo bakka kanaani qaawni jira xiqqishaan tokko qooyi booda isiniin galti. Laal bishaan bakka tanaani qaawni jira eewwa asiini qaawni asiin alaba qooyi nuu alaan isiniin galsiisa ta'u boguddee jira. Innaa bakka kun ammaas daawwitti tureera. Daawwitti. Namichi kun gaafa qaama dhiqate daawwitti jira. Kuni daawwitiin kun immoo filaa jira bakka tan filaa filateeti yoo gammachuu qabaate qofa akkasii filata yoggii taan akkanuma dhaabbata ulii gurraattome asii fuudhanii ulii eessa geessan mana tichi jalaa geessan fila akkatti hidhame haattiin adaabaatiin hidhameeti bareeroo san adaabaatiin hidhame ni guuran malee adaabaa jira. Naa ulii eessa dhaqa asii fuudhanii ulii mana dachii jalaa dhaqa ulii mana dhima mana fillee lukkuu soogidda waan akka aannanii sodaadhaa fi soogidda godhan. Isa kana maal wanni as fidaniif tokko biyya qabbanooytu allayyaa marfamte janii. Soda. Inni qabbante haa goggoysituu yaadajuutti haana biyya na fidan jechuudha. Gaara mul'ata. Maandii warri mana kana jaare kun nama biyya keessaatti laal amma maandisni yeroo san jaare Ingilishii fi Xaaliyaanii, Faransaayii, Turkii, Yaman. Yaman kun Yaman maali yeroo akkam godhan seet takaartaa kaafte immoo Armaaniyaa biiti. Ameeliyaa jedhamti maqaan isii. Armaaniyaa biiti maqaan isii Ameeliyaa. Gina immoo Armaaniyaa biitisi Armaaniyaa irraa dhufte. Kaartaan isaa 5,000 kiiloomeetirii jechuun kiiloomeetira 5,000. Dachiin tun 5,000 irratti ijaaran jechuudha. Akka waliigalaatti 5,000 irratti ijaaran. Fichee ture 25 irraa hanga 27 konyaa kana dhufe. Laalammaa ijaarama jalqabuun bara 1925 jalqaban hanga 27 manni kun xumuramaa jira. Bara 1928tti immoo Xaaliyaan Addis Ababaatti seennaani halkanirraa zaa sagalee baasan jechuudha. Baasanii isa ajjeesan. Isa ajjeesanii amma haqabrii qote naama je. Isa eega ajjeesee Ingilishii dheeyse booda haqabrii qote naama. Ha isa ajjeese naama. Manguddoo seenaa ibsitu naama jechuun tokko tokko fixe Haile Sillaaseen. Eenyu seenaa bal'inaan isinii dabala. Hin beekamu amma maali haqabii qote osoo jiraate seenaa nu dabala.
Kaisa jeesoo seenaa nu dabal. Magaalaa dhiiraa ranga funyaan haraatti kan awwaalame isaan kan. Daawwis qotan. Amma hin beekamu. Amma maali tokko bakka barzaafiiti immoo shakkiin guddoon bakka barzaafii guddoo abbaan naa dhaabee jan barzaafii. Isa abbaan naa kam godhe maaliif barzaafii dhaabdaa na duubaa jechuu irratti funyaan haraatti jeera. Maaliif irra dhaabdaa tokko immoo guddaan bakka barzaafii tana jee lamada mana mariiti gana dhaquu teenyuma. Ilmoon qabaa inni Buufne waliin buusanii mana kan inni tolchan. Mannaafashaa keessa naannawaa jirra gaashee kakunoo mannaafashaa amma kana mannaafashaa keessa naannawaa jirra yeroo san ingilishii fi xaaliyaanii kana jaare yaman irraa dhufanii guddatee kan jaaran. Amma gaafuni laal yeroo san laal kanaani laal haada yeroo sanii haada jechuudha. Amma gaalaa haa jennu malee gaa katabbi amma barbaachisaan kana laal giidiidha. Amma Amaaranya yoo taate 1915 jaa Agubbaarra maskaram jeeti baqadaamaawii Haayile Sillaasee nugusa nagasti jechuun akka muummicha ministeeraan laala. Tizaaz jaa ajaja yettasaarraa kan itti dalagamu. Kan itti dalagamu. Ammoo bara 1915 ajaja Haayile Sillaasee kennamedha. Ajaja Haayile Sillaasee. Eega xumuree boodaayi manni xumuramee boodaayi ajaja mucayyoon gubbaarra katabde. Tana katabde Armaaniyaa. Ameeriyaa tajamtu san jechuudha. Innaa hangas takkatti hojjetalaa jirri. Baqadaamaawii jala muumicha jechuudha. Haayile Sillaasee nugusa nagasti je. Tizaaz ajaja yettasaarraa jala. Kan itti dalaga. Ajaja isaatiin jaarame. Sibirtoon tunis tan meeroo saniiti gaa. Qorqorromo godhan. Akka shugguxiitti qorqorroo godhaniif maxxana kuni shara achiin isin garsiisa shara. Amma waa gabbu'a suuta gabbui. Amma as gubbaa qorqorroo irraa kaate irra deemna bakka tan. Amma laal kuni kan kaartaatti taphatu. Kaartaa yeroo san kaartaa waayyuu guutaniif sila asitti kaartaa taphatu achitti immoo kitaaba dubbisa. Kitaaba dubbisa sheekh achitti asii fuudhanii wulii gizee kitaaba asitti wanta kitaabachi dubbisa kun ammoo kaartaa taphata wulii. Poolisoota wajji kaartaa taphachiisan yoo garteeti waan dhuguuf taatus dhiyeessaniitii fi qopheessaniif waayyuu achiin booda wulii yoo fuula guure arma gadi seena wulii dakatanala mana dhimaa kan haysani mana dhimaa kan kanala manni dhimaa kan itti dhimaan gurbaa kanala manni sila mana dhimaa kana ga amma gaa oloon isaa meetira 2 fi cina iyyaasuun meetira 2 fi cinaa ta'eeti akka gajjuu ta'a gurbaan akka gajjaa bishaanii fi alangaatti facaasan yoo gammachuu kan qabaatu taanaan irraa hiikaniiti ulii ol seena mana bultiitti ol seena jechuudha akkanumatti ol seena laaf. Kun ammoo mana hirribaati mana bultiisaa. As bula gaalaa cinqameeti gaa asitti. Amma gaa sheeka koo algaan isaa achirraa qabeeti hangachii dhaqa. Dheeraadha gaa meetira 2. Armaa gad alga. Armaa ol ammoo mata. Yoo ol jee kanaan mataadha. Yoo gad jee algaadha. Rakkatee wulii as keessa cinqamee bula.
Mana kana keessatti Amma rakkate. namni gafi askeessa kanatti. Amma hoggaa sadii fixe. Amma sadii fixe. Amma sadii boodaan eegasii xaaliyaan seennaan ni jeesan halkanirraa isaa sagalitti jeesan. Amma mucaan barjoolluma urmii kudha lama moo kudha sadiitti silxaana qabate. Kudha sadii hanga kudha ja'a bulcheeruma sana. Kudha sadii hanga kudha ja'a. Amma Iyyaasuun kun Minilik kun ahaatu jechuun akaako. Ilma dhiiraa dhaalaa waan hin qabneefi zoodituuf kenna Miniliku.